sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Bitootessa 31 barkuma 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kun qophii sagalee qeerroo as Oromiyaa irraa kallattiin isanii dabruudha. Qophii wajjin ansiin tolinne bilisummaan qophii keenya kan har'aa isan beeksisaa dur irratti oduu isan dhageessisna. Ittaan sunii qophii addaa qabna. Wallee warraaqsaa isin affeerra. Amma hangafoota oduu isin dhageessisa. Magaalaa Naqamtee humna waraana wayyaanee liyyuu aylii kutaa Qeebaayir jedhamu weeraramaa jiraachuun beekame. Ukkaamsaan dararaa mootummaa wayyaanee achuma uummata ba'aa Wallaggaa Sibuu Siree daran ammaachuun barame. Harargee Bahaa Fadisitti falma xumura gabrummaa finiinii kaabinoota magaalattii irraa ari'anii. Magaalaa Asallaa keessatti bifa addaan fincilli xumura gabrummaa adeemaa jira. Godin lixaa Shaggar Gindaberetii magaalaa Kaachis keessatti irreenii uummata Oromoo waraan wayyaanee injifachaa jiraachuun beekame. Kan jedhanii fi kan birootis jiru. Babal'een oduu fi jaal tokkicha murteessa. Fincilli xumura garbummaa haalaan jabaatee magaalaan Naqamtee humna waraana wayyaanee liyyuu hayil yookaan Qeebaayir jedhamuun weeraramtee jirti. Fincilli xumura garbummaa magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessatti itti fufee oolee jira. Halkanis magaalattii keessatti dhukaasni daran humna hin beekamneen akka bishaanii roobsamaa bulaa jira. Uummata hidhuu, reebuu fi mana uummataa ol seenuun poolisiin Oromiyaa fi humni federaalaan sakatta'uun daran jabaatee jira. Uummanni magaalattis sodaa tokko malee fincila kana eenyuyyuu boodatti nun deebisu jechuun finiinsuutti fufaniiru. Bifuma wal fakkaatuun humni liyyuu hayil jedhamu magaalaa Naqamtee weeraruyyuu gootonni qeerroo yuunivarsiitii Wallaggaa galgala kana fincila xumura garbummaa itti fufsiisaniiru. Fincilli xumura garbummaa galgala kana yuunivarsiitii Wallaggaa fi naannoo isheetti bifa haaraan dho'ee jiraachuun barameera. Dhaadannoo jajjaboon barattootaan mooraa fuulaa duratti dhagahamaa jira. Barattoonni hedduminaan mooraa gallakkisuun gara uummataatti baqachaa jiru. Poolisiin Oromiyaa fi humni federaalaas halkan kana barattoota karaa nagaa gaaffii gaafatan irratti dhukaasa banuun barattoota goolaa jiraachuun qeerroo bakkichaan saaxilameera. Oduu biraan ukkaamsaaf dararaan mootummaa wayyaanee uummata ba'aa Wallaggaa Sibuu Siree irratti hammaate. Ajjechaa fidhaan Oromiyaa bakkeewwan hedduutti guutummaa guutuutti mootummaa wayyaanee afaan qawweetti amanuun gochaa saarraa duuba osoo hin jenne itti fufe. Ba'aa Wallaggaa aanaa Sibuu Sireetti gochaawwan ukkaamsaa namoota baay'inaan 4 ta'an irratti fudhatame. Kanaanis maatiin namoota hidhamanii guyyaa 2 mana hiraarsaa magaalaa Siree keessatti argamutti deddeebiin hubachaa erga turanii guyyaa muraasa gidduutti bakka buutee isaanii dhabne yaaddoo guddaa keessa seennee jedhu. Namoonni bakki buuteen isaanii dhabame kunis obbo Mangistuu Tashoomaa abbaa ijoollee 4 yoo ta'u, Lataa Guutaa Badhaasaa Geetaa'uun Tasfaa Dhaabaa yoo ta'an, sababuma oromummaa isaaniif qofaa eessa buuteen isaanii hanga ammaatti hin baramne. Gootonni uummata Oromoo godina Harargee Bahaa Fadis fincila xumura garbummaa itti fufuun kaabinootii wayyaanee marti akka magaalaa fi aanaa keessaa gadhiisanii bahan gaafataa jiru. Harargee Bahaa aanaa Fadisitti hawaasni maanguddoonni, dargaggoonni, hojjettoonni fi jiraattonni aanichaa marti obsa kan fixatan warraaqsa isaanii guyyaa kaleessaarraa jalqabee hanga har'aatti jechuunis guyyaa 2 kan itti fufee yeroo ta'u, amma guutummaa guutuutti bulchaa aanaa obbo Mustafaa Muhammad dabalatee kaabinoota hunda hojiirraa akka dhaabbatan taasifamanii jiru. Dabalataan bakka bu'ummaan kanneen godina irraa warraaqsa kana dhaamsuuf kan argaman namoonni maqaan isaanii Xilawunii fi Bashuraa kanneen jedhaman hanga namoota isiniif bakka buufnu koreen mari'annee xumurrutti bulchaa keessan kabajanii hojii naa adeemu jedhanillee garuu hawaasni naannoo kanaa hin barbaannu jechuun mormanii jiraachuun barame. Oduu biraan fincilli xumura garbummaa Oromoo magaalaa Asallaa keessatti bifa addaan itti fufe namoonni hedduus waraana wayyaaniin qabamuun hidhaman. Fincilli xumura garbummaa magaalaa Asallaa keessatti itti fufiinsaan gaggeeffamaa jira. Agaazii warri jedhaman barattoota irratti gocha hamaa garaa jabinaan guutame raawwachaa jiru. Kaleessa galgalaa barattoota dhiiraa 108 fi dhalaa 56 qabuun halkan reebaa bulan gochaa dhala namaa irraa hin eegamnes irratti raawwachaa akka jirantu sagalee qeerroof himame. Kana malees barsiisota keessaas namoonni 5 hidhamuun isaanii gabaafameera.
godina lixa shaggar gandabarat magaalaa kaachisii keessa irreen uummata oromoo waraana wayyaanee injifachaa jira. magaalaa kaachisii keessatti guyyaa fi halkan waraanni wayyaanee diddaa uummata irraa itti ka'aa jiru dura dhaabbachuu dadhabuun humna dabalataa adda addaa gara aanaa kanaatti guuruyyuu irree uummataa mo'achuu waan hin dandeenyeef cinqama guddaa keessa akka jiru beekame. halkan alaabaa adda bilisummaa oromoo lafa gabaa qidaamee keessatti muka ibsaa irratti bakkoota hedduutti fannifame. barruulee warraaqsaa guutuu magaalaa keessatti rabsamaa fi maxxanfamuu irraa humni waraana wayyaanee abaa'ootu seene jechuun raafama guddaa keessatti argamu. jiraattota magaalaa fi baadiyyaa hunda reebicha dhala namaa fi mallee reebaa kan turan yoo ta'u namoonni hundi hammeenya wayyaanee kana garaa keessaa waan qabaniif barattoota isaanii gara mana barumsaa osoo hin ergiin mana isaaniitti dhoksanii barnoonni bilisummaa booda jechuun manneen barnootaas cufsiisanii jiru. oduu biraan ammoo akka odeessa shawaa bahaa aanaa aadaa magaalaa dirree kan magaalaa bishooftuurraa kiiloomeetira 12 kallattii kibbaatti argamtu keessatti sababa saamicha albuuda kaalsheem kaarboneetiin wal qabateen mormii uummatnii fi barattoonni sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa dirree waliin taasisan qabeenya mootummaa kan ta'e manni hidhaa fi konkolaataan sinotiraakii kan saamicha albuudaa irratti bobba'ee 6 barbadaa'uun isaa beekame. haaluma wal fakkaatu sochiin fincila xumura garbummaa kun yeroo ammaa kan gara manneen barnootaa sadarkaa tokkoo fi lammaffaa dhibaayyuu fi bishooftuutti babal'achaa jiraachuu gabaasni nu ga'e addeessa. gochi rifaasisaan barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti raawwatamaa akka jiru qeerroon bakkichaa sagalee qeerroof hime. yuunivarsiitii Jimmaa keessatti dhiittaan mirga dhala namaa hammaachuu irra darbee hidda dheeraffatee jira. barataa oromoo irratti yeroo irraa gara yerootti akka isaan alatti ragaa sobaa basaastota isaan irratti funaanamuun hiisisaa ari'aa kan as ga'e mootummaa wayyaanee ammas yakkoota akkasii daran babal'isee hojjechaa akka jiru saaxilame. yeroo darbe keessa barattoota badii isaaniin ala mooraa keessaa qabee kan hidhe muraasa baasuun barattoota 9 mana hiraarsaa meentinaatti erga hambiseen booda barattoota kanneen irratti ragaa sobaa qindeessuun harka nagaa yakkamaa taasisaa akka jiru odeessi achi arganne ifa taasisa. himata barattoota kanneen irratti banameen badii tokkoon alatti hiriira seeraan ala gaggeessitan daawwitii caccabsitan jechuun qarshii 41,800 himatamanii jiraachuun dhaga'ame. wanti akka nama tokkotti nama gaddisiisu barataa ofiifuu hagamee dheebotee baratee addana ga'e qarshii hanganaa yeroo waan sobaan gaafatan barataa of harkaa waa hin qabne deeggarsa maatiin baratuun yoo kana jedhan gadda guddaa keessa namaa galcha. barattoonni kunneen baay'een isaanii ijoollee baadiyyaati. qotee bulaa keenya gama gibiraan waalqoon xaa'oon hidhaa abbayyaa fi kan kana fakkaataniin saamaa turanii amma immoo dubbii duubaan maatii barattoota kana irraa qarshii kana nyaachuuf wixineeffatanii akka jirantu himame. ta'us diinummaa uummata keenya irraa qaban ifa taasifachuuf malee barattoota irratti sobaan qarshii hangana murteessuun dhugaarraa fagoodha. nuti biyya qabna jennus akka dhalataa lammaffaatti ilaalamna. duuti keenya kan isaan hin gaddisiisne qabeenya nu saamanii horatan ofii caccabsanii kulkufannaa guddaa kulkufachaa qabeenya isaanii kan hangana dubbatan dhiiga dhangala'aa jiruufis osoo dubbatanii gaarii ture jecha gabaasaan keenya bakkichaa hadheeffatee sagalee qeerroof hime. dhuma irratti qeerroo wallagga lixaa magaala jaarsoo jala deemtota wayyaanee kan taate OPDO boqonnaa dhorkee jira. guyyaa har'aas waraqaa qabsoon keenya hanga bilisummaatti hin dhaabbatu. OPDO'n uummata oromoo bakka hin buutu hidhaa fi ajjeechaan duubatti nun deebisu kan jedhu torbee mooraa manneen barnootaa waajjiraalee mootummaa akkasumas manneen uummataa keessa facaasuun mootummaa wayyaanee naasuu guddaa keessa galchanii jiru. oduun keenya sagalee qeerroo guyyaa har'aa kanuma. qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. oduu amma nu dhaqqabeen magaalaa Bishooftuu keessatti fincilli diddaa gabrummaa akkaan jabaatee itti fufee jira. guyyaa har'aa mana barumsaa Bishooftuu sadarkaa 2ffaa fi mana barumsaa Boolee sadarkaa 1ffaatti hiriirri nagaa gaggeeffamaa oolee jira. haa ta'u malee humnootiin addaa wayyaanee barattoota kana irratti bobba'uun mooraa seenanii waraana irratti bananii barattootiin 2 wareegamuun addaatee jira. kun kana osoo jiru dameen xiqqaa wayyaanee keessa gubachuun mana barumsaa lachuu gubuun hedduu kan barbadeessan ta'uun saaxilameera. kan wajjin wal qabatee humna hin beekamneen tarkaanfii hoteela Awaash kan magaalaa Bishooftuu kana keessatti argamu qabeenyummaan isaa kan nama Tigree ta'e boombiin barbadaa'uu fi ilmi abbaa qabeenyichaa lammii Tigree kanaas galaafatamuun beekamee jira. kun
Kun kanaan otoo jiru wayyaaneen namoota olii fi gadi darbuu dhorkuun sodaattee dhiphina guddaa fi cinqii keessa seenuun ishee beekameera. Kana malees namoota nagaa hedduu gara hidhaatti guuraa akka jirtus ifa ta'eera. Barreessaa beekamaa dargaggoo hayyuu Oromoo ta'e Tarruu Hunguree qabanii gara dhabamsiisanii akka jiranillee qeerroon gabaasee jira. Dargaggoo Tarruun amma dura kitaabota barreessee uummataaf dhiyeessuu fi seenaa qorachuu malee yakka biraa raawwate akka hin qabnes gabaasaan qeerroo kun kan addeesse yommuu ta'u, dabalataan haadha manaa isaas ammaan tana hedduu dararaa akka jiranillee baramee jira. Tarruun kitaaba isaa Bishaan Dheebote jedhuu fi waa'ee sirna gadaa fi irreechaatiin akkaan jaalala uummata isaa nama gonfate ta'uun ni beekama. Magaalaan Bishooftuu bakka seenaa qabeessa taatullee teessuma humna xayyaaraa wayyaanii fi walumaagalatti humni makanaayizidii wayyaanii fi mooraan leenjii mokonninootaa bakka kanatti waan argamuuf aangawootiin wayyaanee heddumminaan qubatanii akka jiranis gabaasaan qeerroo addeessa. Kana wajjin wal qabatee warshaaleen wayyaanee kanneen akka warshaa rasaasaa oomishuu achitti waan argamuuf eegumsa jabaa kana keessatti fincilli barattootaa fi uummataan qindaa'ee gamtaan irratti ka'e kun naasuu guddaa wayyaanetti uumee akka jiru gabaasaan keenya bakkichaa eeree jira. Gari ansuman dadeessa biti ufi hada namayyuu jabeessa hangam fagaatullee galtisuma keessa ya biyyato gari ansuman dadeessa biti ufi hada namayyuu jabeessa hangam fagaatullee galtisuma keessa Busawan si guutu gadam sahillensa Busawan si guutu gadam sahillensa kana malees hedduu leencaa fi qeerensa kana malees hedduu leencaa fi qeerensa ya biyyato gaarii ansumaan dhaadheessa biti ufii haadha namayyuu jabeessa hangam fagaatullee galtisuma keessa ya biyyato gaarii ansumaan dhaadheessa biti ufii haadha namayyuu jabeessa hangam fagaatullee galtisuma keessa fi utannoolee kora tokkoffaa tumsa uummattoota bilisummaa fi dimokiraasii yookaan PAFD. Tumsi uummattoota bilisummaa fi dimokiraasii yookaan PAFD kora jalqaba bitootessa 21 hanga 25 bara 2016 magaalaa Asmaraa Eertiraatti geggeeffatee milkiin xumuratee jira. Korri kun haala qabsoo waloo irratti haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa haala godina gaanfa Afrikaa fi kan idil addunyaa irratti bal'inaan mari'ateera. Tumsi uummattoota bilisummaa fi dimokiraasii qabsoo uummattoota cunqurfamoo Itoophiyaa bilisa baasuuf gaggeeffamu waloon finiinsuuf tumsa siyaasaa onkoloolessa 23 bara 2015 magaalaa guddoo Norway Oslootti dhaabbilee siyaasaa adda addaa 5 sochii bilisummaa uummattoota Beenishaangul Gumuz yookaan BPLM, sochii bilisummaa uummattoota Gaambeellaa DPLM, adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaaden yookaan ONLF, adda bilisummaa Oromoo yookaan OLF fi adda bilisummaa biyyoolessaa Sidaamaa yookiin SNLF bakka bu'oota dubartootaa fi dargaggootaan bu'uureffamedha.
Tumsi kun sirna cunqursaa murnaa abbaa irree wayita ammaa aangorra jiru hundeen buqqisuudhaan uummattoonni akka mirgoota isaanii kabachisiifatanii fi hiree murteeffannaa isaanii guutuutti fiixaan baafatan dandeessisuuf jabnaan hojjeta. Haalli impaayera Itoophiyaa keessa guyyaa irraa gara guyyaatti hammaataa kan jiru yoo ta'u, sirni cunqursaa Itoophiyaa mootummaa TPLF yookaan EPRDF'n durfamu lammiilee siivilii dachee isaaniirraa buqqisaa, hiraarsaa, seeraan ala hidhaa fi ta'ee jedhee ajjechaa jumlaa irratti raawwatu bal'inaan itti fufee argama. Humnoonni waraanaa fi tika mootummaa naannolee biyyattii hedduu keessatti addatti immoo naannoo Oromiyaatti lammiilee hiriira nagaa bahan irratti rasaasa dhukaasaa jiru. Mirga siyaasaa waakkatamuun uummattoonni waliigalaa naannolee biyyattii hedduutti akka fincila taasisee wayituma korri kun gaggeeffamaa jiru kanattillee diddaatu deemaa jira. Mootummaan TPLF yookaan EPRDF daafii qabsoo karaa nagaa gaggeeffamaa jiru kaamsuuf akka furmaataatti kan fudhate uummattoota karaa nagaa gaaffii dhiyeessan irratti tarkaanfii suukanneessaa fudhachuu fi bulchiinsa waraanaa jala galchuun hacuucuudha. Dabalataanis tooftaaleen yakka hammeenyaa sirnichi itti fayyadamaa jiru garaagaraattis deebisaa gaaffii uummattootaaf laataa jiru ifatti argisiisu. Daa'immanii fi dubartoota ulfa dabalatee lammiilee fayyaaleeyyii gara jabnaan ajjeesuu fi humnatti dhimma bahee lafa akaakilee abaabilee isaaniirraa buqqisuus akka itti fufetti jira. Imaammata gocha seeraan alaa fi yakka namoonni dhaba tarkaanfachiisaa jiruun uummattoota biyyattiirraa mormii jabaa irratti gaggeeffamus qeeqni jabaan hawaasa addunyaarraa isa mudatus sirnichi imaammata hammeenyaa hojiirra oolchuu itti fufuudhaan gargaarsa addunyaarraa argatu akka meeshaa siyaasaatti dhimma bahaatuma jira. Sirni wayyaanee mirga bilisummaa pireesii sarbuu imaammata saamichaa lafaa fi saamicha qabeenya uumamaa akkasumas aangoorraa of tursuuf sabootaa fi sablammoota jidduutti shira xaxee walitti bu'iinsa dhalchuus itti fufe malee hin dhaabne. Korri tokkoffaa tumsa uummattoota bilisummaa fi dimokiraasii gabaasa koreen yeroo konfiraansii bu'uursaa irratti filamee dhiyeessee erga dhaggeeffatee booda dura taa'onni dhaabbilee shananii fi hirmaattonni korichaa milkaa'ina dadhabinaa hiree fi dhimmoota adeemsa hojiilee tumsichaa keessatti gufuu uumuu malan irratti marii fi xiinxala bal'aa gaggeessaniiru. Barruulee bu'uuraa haala hegeree sochiilee siyaasaa, dippiloomaasii fi waraana ilaalchisuun dhiyaatan irratti mariin gaggeeffamee wal hubannaarraa erga gahameen booda korichi dookumentii hojii kan tumsa uummattoota bilisummaa fi dimokiraasii raggaasee jira. Korri waliigalaa kun kana malees kallattii hojiilee tumsichaa kan fuula duraa irratti mari'achuun tarsiimoo kan baafate yoo ta'u, koree hojii raawwachiiftuu fi qaamota tumsicha biroo hundaafis qajeelfama dabarsee jira. Korri waliigalaa kun durataa itti aanota durataa lama miseensota koree hojii raawwachiiftuu fi hooggantoota qaamota tumsichaa hojiif dhaabbatan adda addaas akka hojiilee tumsichaa raawwataniif filee jira. Korri kun haala impaayera Itoophiyaa wayita ammaa godina gaanfa Afrikaa fi idila addunyaa erga xiinxalee booda waamicha qabsoo itti aanu dabarse. Uummattoonni dhaabbilee miseensa tumsichaa mirgoota isaanii mootummaa amma aangoorra jiru dabalatee mootummoota Itoophiyaa dhufaa darbaan sarbamaa jiran gonfachuuf haalduree tokko malee tokkummaan diddaa fi qabsoo itti jiran akka finiinsan mootummaan Itoophiyaa lammiilee siivilii harka duwwaa fi gaaffii mirgaa dhiyeessaa jiran ajjeesuu, seeraan ala hidhuu, qabeenya uumamaa sabootaaf sablammiilee saamuu fi mancaasuu akkasumas miidiyaalee ugguruu daddaffiin akka dhaabu humnoonni waraanaa fi tikaa sirnichattis lammiilee fayyaaleeyyii ajjeesuu akka dhaabanii fi sirna bulchiinsa TPLF yookaan EPRDF itti xumura gochuuf uummata waliin akka hiriiran dhaabbileen siyaasaa impaayera Itoophiyaa keessa jiran hundumtuu harka wal qabachuudhaan tokkummaan sirna abbaa irreetti akka qabsaa'an kanatti dabalees gareeleen mormitoota bilisummaa walqixxummaa haqaa fi dimokiraasii dhugoomsuuf qabsaa'aa jiran marti akka tumsichatti makaman tumsi uummattoota bilisummaa fi dimokiraasii waamicha isaa dabarsa. Hawaasni addunyaa hawwii fedhii fi mirga sabootaa fi uummattoota Itoophiyaa keessaa hunda akka kabajuu fi haalli ammaan tana biyyattii keessa gara to'annoon alaatti hin tarkaanfatin sirna abbaa irree deeggaruu akka dhaaban tumsi uummattoota bilisummaa fi dimokiraasii waamicha isaa dabarsa. Kana malees tumsi kun hawaasni addunyaa kanneen lammiilee siivilii ajjeesuun gaafatamoo ta'an fuula seeraatti akka dhiyaataniif dhiibbaa barbaachisu akka taasisan gaafata. Maayirratti
tumsi uummattoota bilisummaa fi dimokiraasii gargaarsa uummattoota rakkoo fi saaxilamaniif kennamuu seeraan ala itti fayyadamuu fi uummattoonni miidhaan irra gahee hojjetanii akka of hin gargaarreef qoqqobbiin daldalaa mootummaan irra kahame gargaarsa namoomaa irratti ugguraa ka'ame gadi jabeessee balaaleffata. Kana malees gargaarsa uummattootaaf kenname dantaa siyaasaa irra oolfachuudhaan lammiilee lafa gabbataa qabeenyaa akaakilee fi abaablee isaanii ta'e irraa buqqisuu fi investoroota alaa dhufan jedhamaniif sirnicha waliin hidhata qabanitti gurguraa jirus jabeessinee balaaleffanna. Nagaa dimokiraasii fi mirga haqa uummattoota kan hiree murteeffannaa tumsa uummattoota kan bilisummaa fi dimokiraasii yookaan BAFT bitootessa 2016 Asmaraa Eertiraa. Ansi himeen fituu kenna isii keessa Ansi himeen fituu kenna isii keessa Mitaatis boqqolloo ishingaa jabeessa Mitaatis boqqolloo ishingaa jabeessa Yaa biyyattuu gaarii ansumaan dhaadheessa Bitti ufii haadha namayyuu jabeessa hangam fagaattullee ilbisuma keessa. Rorroba sebe ibiya gari kesa Rorroba sebe ibiya gari kesa Ya biya to gari ansuman dadesa Biti ufi hada namayu jabesa Hangam fagatulle galti suma kesa Biyyattuu gaarii ansumaan dhaadheessa Biti ufii haadha namayyuu jabeessa hangam fagaattullee galti suma keessa. Gadamsa hillensa Busawan si guutu gadamsa hillensa Kana malees hedduu leencaa fi qeerransa Kana malees hedduu leencaa fi qeerransa Yaa biyyattuu gaarii ansumaan dhaadheessa Bitti ufii haadha namayyuu jabeessa Hangam fagaattullee galti suma keessa. Yaa biyyattuu gaarii ansumaan dhaadheessa Bitti ufii haadha namayyuu jabeessa hangam fagaattullee galti suma keessa. 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 Ibsa gaazexaa kora tokkoffaa tumsa uummattoota bilisummaaf diimokiraasii yookaan BAFT. Bakka bu'oonni sochii bilisummaa uummattoota Benshaangul yookaan BPLM, sochii bilisummaa uummattoota Gambeellaa yookaan GPLM, adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaaden yookaan ONLF, adda bilisummaa Oromoo yookaan OLF fi
adda bilisummaa biyyoolessaa Sidaamaa yookaan SNLF bakka bu'oonni dubartootaaf dargaggoota dhaabbolee kanneen uummattoota isaaniif fedhii hawwii uummattoota cunqurfamoo Itoophiyaa hunda bakka bu'uudhaan kora waliigalaa tokkoffaa tumsa uummattoota bilisummaaf diimokiraasii bitootessa 21 hanga 25 bara 2016 Eertiraa magaalaa Asmaraatti walga'an. Bakka bu'oonni kunneen qabsoo isaanii mootummaa abbaa irree Itoophiyaa irratti geggeessan kan waliigalaaf muuxannoolee horatan kan waloo irratti mari'ataniiru. Kana malees haala Itoophiyaa keessaa kan wayita ammaa haala godina gaanfa Afriikaaf idil addunyaa irratti gadi fageenyaan kan mari'atan yoo ta'u, tarsiimoof imaammata qabsoo bilisummaaf diimokiraasii Itoophiyaa keessatti finiinaa jiru fuula dura furgaasuutti akeekkatees baasanii jiru. Korri kun Pireezideemii tumsa uummattoota bilisummaaf diimokiraasii koree hojii raawwachiiftuuf gaafatamtoota biiroolee hanga kora gumii bulchiinsa ittaanutti akeeka tumsichaa hojiirra oolchan filatee jira. Dabalataanis bakka bu'oonni heera sirna bulmaataa fi dookimantiilee tumsichaa adda addaa wixinaman irratti gadi fageenyaan mari'achuudhaan raggaasaniiru. Korri kun uummattoonni Itoophiyaa keessaa hundumtuu hirree tokkoomeen qabsoo mirga isaanii gonfachuudhaaf mootummaa abbaa irree Itoophiyaa bitaa jiru irratti geggeessan akka cimsan waamicha dhiyeessee jira. Kana malees hawaasni addunyaa mootummaa Itoophiyaa yakka suukanneessaa raawwataa jiru deeggaruu akka dhaabu gaafateera. Korri jalqabaa tumsa uummattootaa kan bilisummaaf diimokiraasii kun ajjeechaa golelee Itoophiyaa hunda keessatti geggeeffamaa jiru guutummaatti balaaleffateera. Addattis hiriiraaf tarkaanfii suukanneessaa Oromiyaa keessatti lammiilee harka duwwaa hiriira ba'an irratti humnoonni TPLF yookaan EPRDF fudhataa jiran gadi jabeessee balaaleffate. Maa irratti korri kun dhiittaa mirgoota namoomaaf humnaan dachee irraa buqqisuu ta'e jedhamee lammiilee lafoota baadiyyaa naannolee Amaaraa, Benishaangul, Gambeellaa, Koonsoo, Oomoo, Oromiyaa, Ogaadeniif Sidaamaa keessa jiran irratti geggeessaa jiru balaaleffateera. Keessumaa ammoo tumsichi naannolee Ogaaden, Oomoo, Gambeellaa, Benishaanguliif kutaalee Itoophiyaa biroottis kaampaaniilee biyyoota adda addaa mootummaa Itoophiyaa waliin harka wal keessa naqachuudhaan hawaasa tikfataa fi qotataa lafa isaarraa buqqisuun qabeenya uumamaa uummatichaa saamuuf shiraa jiranis gadi jabeessee balaaleffatee jira. Nagaa, diimokiraasiif mirga haqa uummattootaa kallee murteeffannaa. Tumsa uummattoota bilisummaaf diimokiraasii bitootessa bara 2016 Asmaraa, Eertiraa, waajjira Pireezideemii. Kababu gadaya galotu barulano ngeda engaran ko medaya galotu maf mekan ko beda finfine narumte megale megaji rate maf meka fikatu ya galotu garan ko bede enyulata kanaka kenya to bede enyulata kamirkasa maflati enyulata kanaka kenya to bede enyulata kamirkasa Maflati Shawa kesa kanuti insamamne kamilata kanurahin fudamne utu jiru jirani jirretane
Agamsati kotu ya kaloto Shinshinin sibita Nawalin karsabate kaloto Birbir seguro dimna Baru kurmatin bane magale Badae jarsa demna Chafe turama ole gameto Chafe andani buna Chachalidan Dalati karina Kabanadan Dalati karina Chachalidan Dalati karina Kabanadan Dalati karina Bangara si joda Muhammad kan falmati tidak kula fame Tulu heto dimtu ya kaloko ora finfinne bane karara darbine kaloko kullu ko kurma trefani rufa do bimbane magale chafe arara dagna Lila dure bane dambeto finfinne gaddawa sena kenya dalota telabsina shoradina unde saatin bukifna sena kenya dalota telabsina shoradina unde saatin bukifna Soya kaloto, kakafoni rakasa, dildela duren bane kaloto, kulboti side bisa. Yai gulale kotu magale, kakasena yadatu, ole biya bulbula dameto, sila kamedi sasabatu. Anga pera, mekan kenya bedusa, otunui, kami biya sabusa. Anga pera, mekan kenya bedusa, otujiru, akan jere. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee kanumaan xumurree jirra. Waan nu dhaggeeffattanii fi oraa bulaa. Qophii itti aanutti walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gada bilisummaati.